Sumayyaan abdii kutatte Sumayyaanii Seeyidoorra abdii kutatte mana koo kenniifi hin barbaadu ani ofii kootiin yoo rabbi na gargaare inshallah Bahar Daaritti ijaarradhee jiraachuun barbaada sis hin barbaadu mana koos ayyuudha kenniitte kana chuma jechuudha abdii kutatte mitiire eegde abdii kutatte ni kan bira ji'a 3 fixeera ji'a 3 ture kan deeme viizaan sa kan ji'a 3 tinatti fakkaata fuun danda'u yoo karaa baharaa ta'e malee karaa baharaa mu yoo anaaf jedhee of yookaan ijoolleedhaaf jedhee dhufee waan tokko ta'e baharaa irratti hin ta'u waa'ee nama azansiisa anu sheedhaatuun azanu luk nan huqqadhe baay'een huqqadhe nagaa sinii baatoo kabajamtoota hordoftoota kaakuu akkam jirtu nagaa keessanii ani baay'ee nagaa kiyya galata waaqaa ta'u egaa dhugaa dubbachuudhaaf sireessi yoo haasofne dhuguma eegdeetti dura yoo hin yaadattu ta'e viidiyoo sana dhaggeeffattanii qalbii keessaa qabdu yoo ta'e dura jechuudha baay'ee isaa yaadaa turte waan sagaleedhaan mari'atan hunda dhagaa turtanis waan isheen isaan jette akka hiriyaatti akka amanatti tun taane akka hiriyaatti isa mariisisaa turte akkatti inni keessaa bahu waa'ee ayyuu kana rakkinama ayyuu kana keessaa akkamitti akka inni bahee dafee gara ijoollee isaatti deebi'u ture kan isheen isa mariisisaa turte yoo yaadattu ta'e an dhaggeeffadheera jalqabaa taasee jechuudha sagalee isheen ergaa fi turte akka rakkoo keessan galleetti akka mucattiin sumaan taaneef maal jettee gargaaraa turte jechuudha. Egaatuma jettu jennaan inni waa'ee ma'ayyuu malee hin dhiise bakka waa'ee ma'ayyuu kana malee hin dhiise waa'ee haadha manaasaa waa'ee ijoolleesaa isaa dhufe nus yoo laallu isaa dhufeera jechuudha afaanumaan dubbata malee isaa dhufeera kanaaf maal gootire abdii kutatte abdii waan kutatte waan isheen dudubbatte dhaggeeffadhaala amaariffaadhaan jechuudha waan isheen jette tokko an mana keessa sis hin barbaadu jette ishee jedha baay'ee namitti isheen jette sin jedhaara an mofii koo of danda'een jiraadhaa itti ati amma kanas yoo fuute bor iftaanis hin beekamu kan biraa maal jettee amma afuritti fuuta achi immoo ijoolleen rakkoo ta'u ijoolleen kan abbaa kan rakkoo uumanis jiru maali kan an immoo ijoollee kootti waan akkasii hin barbaadu ni kan biraati yoo achi taftee immoo maamiti garuu mucaa kootti immoo mucaan koo isheen hangafaa immoo nagaafatti garuu ana waa'ee koo dhiisaa maqaa koon dhayinaa bakka waa'ee abdii kutannaa waa'ee Sa'iidoo walumaa galatti waa'ee abdii kutannaati kan isheen haasa'aa jirtu jechuudha viidiyoo ishee har'a irratti warri ilaaltan kanaaf isheen amma qabeenya ishee amma dhiistutti mana ishee amma isaa kennitu isheedhaa kennitutti geessee jechuudha kanaaf tokko immoo sargiin isaanii har'a ture sanbanni har'a miti sargiin sun har'a ture sargiin isin hafee guyyaansaas jala darbee jettee dhufuu hin danda'u jette manichi tokko waan isheen jette baay'ee manichi inni kiraayidha mana akka inni kaleessa mana kireessinaa fi bakka mana shittaa galtuu akka inni jedhaa ture hundi keessan argitaniittu mana barbaadanii akkasaan mana arganiif manichi suuraa isaa duraan naa ergameera itti manni sun akka kan Sa'iidoo ta'e manuma Sa'iidoo isheetti kireessamaa jira ayyuun narraa hirmaatti jedhee sodaateetu moo maaliif bifa kiraayitiin dubbatee suuraan isaa mannichi suni akka kan isaa ta'e nan beeka jette kan biraammoo warri YouTube na gargaartanii like maal yoonaa gootanii ani magaala Bahar Daarin jaalladha Bahar Daar irratti mana ijaarradhee gara fuuldura ijoollee wajjin achi jiraachuun barbaada baay'ee waan isheen jetteen jedhaa bar yaada mataa koo ani booda naasa kun isa isheen jettedha maaliif gaamma ani dubartiidha waan ta'eef qalbiin ni jiru yeroo qoosaa siin qoosna yeroo sireesii dubbannu sireesii dubbanna yeroo wal gargaarus wal gargaarra yeroo wal irratti kaanus wal irratti kaana you know so
ishee nama daqiiqa gara 20 ol waraabdeetti egaa reactis gochaa waraabde ani waan shan dubbatte tokko ijoo isaan kee afufuudhe akka walii galaatti garuu habitti haadha ijoollee lamaati ati maaliif qabeenya kee dhiista qabeenya kee maaliif kennitaa abbaa fedhe mana kee fudhachuu qabda kan kee timti manni kee dhiisuun qabdu qabeenya kee dhiisuun qabdu nama sana yoo dhiistellee namni suni Sa'idoon yoo sirkaa beellee Sa'idoon bakka yoo abdii si kutachiisellee qabeenya kee garuu fudhachuu qabda mana kee dhiisuun qabdu dhugaa dabar ndee ati ijoollee guddista ijoollee lamaan sun si biratti hafu ammayyuu si bira jiru baay'ee ammayyuu ji'a sadan kanayyuu situ wajjin dadhabaa situ guddisaa jira situ bakka ishee araasis dhiyoo dhalattee ana dura jaalamaan caaltu baay'ee ishee jaalama nan dursitu erga deesse yaa ji'a 5 faayoo taate dargii deesse jechuudha nan laala nan arga nan beeka waan ta'eef kana araasii faanas ishee hangafaa faanas ishee majjira Sa'idoon garuu as jira Adaamaa keessa jira Finfinnee keessa Itoophiyaa keessa kanaaf kan itti dadhabaa jiruudha qabeenyi kee immoo ijoollee keef si fayyada qabeenyi si hin jiru ijoollee kee fayyada baay'ee qabeenyi abbaadhaan jiru garuu haadha manaa biraa fuudha waan ta'eef rakkoodha ijoolleedhaaf jechuun kanaafu gaafa wal gargaaru dubartii wal gargaarraan sin jedhe gaafa kaan immoo numa qoosna kanaafi anamma otoo abbaan manaa kiyya deemee qabeenya dhiisu maaliif hin dhiisa ijoolleen ana biratti hafu under age waan ta'anii fi filannoo keessan galan waan ta'eef ana bira jiru waan ta'eef qabeenyicha ana biratti hafuu qaba an furachuun qaba qabeenya ati immoo inniyyuu mana Sumayyaati mana Sumayyaa jedhaa irra waan ta'eef mana kee maaliif dhiista mana kee maaliif kennita hundee mana kee tuqamuu qabu manni kee tuqamuu qabu mana bichaa miti baay'ee qabeenya ati qabdu tuqamuu qabu qabeenya ati qabdu kamillee tuqamuu qabu jechuudha kanaaf akka dubartiittis ta'e akka nama miidiyaattis ani kanan si gorsu kana jechuudha namoonni illee kan si gorsan kana qabeenya keessa ta'e waan makan kee ta'e kamillee hin dhiistu namaan dhiistu si eenyuuf hin dhiistu kennii fi hin barbaadu ani yoo rabbi na gargaare hojjedhee jijjiiramee ganaa maa hojjetta mana qabda baratte yoo barbaadde gurgurattee kun iddoo hojjettu sanatti immoo ijaarrachuus bitachuus dandeessa Adaamaanis magaala guddaadha Bahar Daaris magaala guddaa kanas kanaafu kun yaada kiyya hordoftoota yaada kiyyadha isinoo maal jettumi maal gorsitanii isin serious dhuguma sinin jara bichi waansa jabaataa dhufe mataa jabaachaa dhufe diraamaa dhatuma jennu pranki dhatuma jennu nurra ture maanni waansa nurra ture tuma qallannu nurra ture jun nama dhaarsu serious nama aarsa jun harra sheen hojjette kuni yo sirriitti ilaalte nama aarsa tuma diraamaa ta'e nama aarsa haaddi isaa jechuudha